Nagaa Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota chaanala koo nagaa kooti galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaan guyyaa irraa kana chaalenjii karaa tiiktookii qopheessee ilaallatee namoonni muraasni wayii yuutuubii banachuun barbaadaa na gargaarii jedhanii keessan naa barreessaa turan jechuudha. So yuutuubii akkamitti akka banannuu fi banachuudhaaf immoo maal akka nu barbaachisu viidiyoo kana keessatti guutummaatti ni barattu jedheetiin amana. yuutuubii banachuun baay'ee salphaadha jechuudha. yuutuubii banachuudhaaf jiimeelii nu barbaachisa. Jiimeelii banachuudhaaf immoo lakkoofsa bilbilaatii fi waayifaayii yookiin immoo daataa nu barbaachisa jechuudha. Kanaatii fi akkamitti akka jiimeelii kireet goonu, jiimeelii kireet goone sana immoo gara yuutuub chaanaliitti akkamittiin jijjiirree akkamittiin akka irratti hojjennu viidiyoo kana keessatti guutummaatti ni barattu jechuudha. Kanaatiif iyyuu gara barumsa keenyatti hojii. Tole egaa amma jiimeelii kireet gochuuf deemna jechuudha. Jiimeelii duraan ture irra jira. Akkasumas suwiich akkaawuntiin jedhaanii mallattoo ida'uu sana hin tuqa jechuudha. Mallattoo ida'uu sana yeroo hin tuqetti akka kanatti naaf barbaadaa jechuudha. Barbaadee fideetu kireet akkan godhuudhaaf jechuudha. Iddoo kanatti ammallee sarchi naaf gochaatu jira. Xiqqoo isheen waayifaayiin koos dadhabaa waan ta'eetiifi. So kanaaf maaliin jedhaanii kireet akkaawuntii jedhee tanan for my personal use jedhaan jechuudha. Asitti maqaa koon barreessaa jechuudha. Maqaa isin maqaa barbaaddan barreeffachuu dandeessa. So ani immoo ganniyyee duraan jedhee waan hin baneef ganniyyee jedheetiin asitti bana jechuudha. Ganniyyeedhaan hin banaani. Jiimeelota baay'ee hin qaba waan ta'eetiifi amma isinitti argisiisuuf hin banaa jechuudha. So next jedhaan. Next ergan jedhee booda guyyaa dhalootaa fi ji'a koo bara na gaafataa jira. Guyyaa 12 jedheeni isin guyyaa dhaloota keessanii maal garuu umurii keessa waggaa 18 ol ta'uu akka qabutti guutuu jechuudha. Kazaan saala yookiin immoo koorniyaa dubara yoo taatan fiimeel jettuuni, dhiira yoo ta'e immoo meel jettuun jechuudha. Asitti egaa jiimeelii naaf hojjechaa jira waan ta'eef na filachiisaa jira. Tokkoffaa irratti hin tuqee. Kanaaf asitti immoo paaswordii na gaafate. Iddanatu wanta isin dagachuu hin qabdu paaswordii keessan jechuudha. Paaswordii mataa keessanii kireet godhattu jechuudha. Maaliin jedheeni gennii 12 jedhee tanaan paaswordii koo kireet godhadhe jechuudha. Gadiyyee 12 jedheen kireet godhadhe kazaan next jedheeni. Amma jiimeeliin koo naa banamee jira jechuudha. Ganniyyee nagaash jedhee jalatti immoo ganniyyee nagaash.com gmail.com jedhee naa dhufee next ergan jedhee booddee barreeffama kana naa fidaa agiriittuun jechuudha ittiin walii galtuuni. So erga ittiin walii galtanii booddee bifa kanaatiin akka inni isiniif saayin godha jechuudha. Amma bifa kanaatiin erga naaf barbaade booddee gara jiimeelii ani kireet godhe sanatti nageessa jechuudha. Peejii sanarratti nageessa jechuudha. Amma yoona barbaadaatu jira. Gara fuulichaatti na baasuufidha jechuudha. Jiimeelii kireet godhee ka'eera waan ta'eetiifi. Amma gara fuula yuutuubii deemnaa jechuudha. Akkasuma ofuma isaatii nageessa duubatti na deebisee ka'ee ofuma isaatii jiimeelii duraa irra ture irraati sanatti loogiin naan jedha jechuudha. Sanatti waan inni amma bane sanatti loogiin naan jedha jechuudha. Amma baneetiin jira. Oma tokko sabiskiraayibiin goone peejiin kun duwwaadha jechuudha. Kanaaf maalin jedhaa bakka jala sana jechuudha mallattoo gaa sana tuqee tanaan bakka peejiitti baha jechuudha. Kazaan peejiin ani jiimeeliin ani kireet godhee akkanatti naa dhufeera ganniyyee ni jedhee. So kireet akkaawuntiin jedhaan achuma jala kireet akkaawuntii isa jedhu sana tuqee tanaan asitti maqaa kanaan dhiisuu hin barbaade nan dhiisa. Yoon jijjiiruu barbaade garuu maqaan yuutuubii ittiin banachuu barbaade iddoo kanatti kireet gochuu dandeessu jechuudha. Maqaa mataa keessanii maqaa ittiin yuutuubii san banachuu barbaadan jechuudha. Kanaaf ani immoo ganniyyee tuub jedheetiin asitti kireet godhee jechuudha. Yaa isinumatti argisiisuudhaaf akka ta'e isiniif gala isin maqaa barbaadaniitiin kireet godhachuu dandeessu jechuudha. Sarchi naa gochaa jira. Kazaan eddanee ergan dhufee booddee kireet chaanaliin jedhaan jechuudha. Kireet chaanal jedhee kireet ta'eetu jira. Keessatti hin deebi'a. Bakkuma gajjallaa sana gaa sana tuqeetiin ammallee kireet chaanaliin jedhaan jechuudha. Ergan keessatti deebi'ee booda bifa kanaatiin naa fidee jira jechuudha. Mallattoo qalama fakkaattu caafiirra sana tuqee tanaan achiitii diskiripshiniin ni jira, maqaan ni jira, liinkii wantoonni hundumtuu jiru jechuudha. Kazaan diskiripshinii wanta chaanaala keessan ilaallatu achitti barreessuu dandeessu. Weelkaam baga nagaan dhuftan jechuu ni dandeessu hordoftoota keessaniin akkasuma immoo sabiskiraayib naa godhachuu dandeessu. Akkasuma immoo wanta gara fuulduraa chaanaala keessanii irratti hojjechuu barbaadan sana diskiripshinii kanarratti barreessitanii kaa'achuu dandeessu jechuudha. Kanaaf diskiripshinii wanta chaanaala keessan sana ilaallatudha. Achitti ani baga nagaan dhuftan jedheetuman mallattoo laavutti kaa'een dhiisa jechuudha.
Kanaaf seeviin jedhaani already amma chaanaaliin keenya kireet nuuf ta'aa jira jechuudha. Kazaan piroofaayilii keessan bakka zeeroon marfamee jiru sana tuqxanii jechuudha. Loogoo yoo barbaaddan loogoo irra godhachuu dandeessu. Loogoo yuutuubii keessan ilaallatu yookiin immoo suuraa mataa keessanii irra godhachuu dandeessu. Wanta barbaaddan irra godhachuu dandeessu jechuudha. Amma piroofaayilii itti jijjiiraa loogoo irra barbaaddan immoo loogoolee isiniif hojjechuu danda'a. Akkasuma immoo taambuliinara akkasuma immoo baakpaanelii isin hojjechuu waan hin danda'uuf na dubbisuu dandeessu. Warra hojjetachuu dandeessan immoo loogoo bareedduu isaa hojjettanii irra kaawwachuu dandeessu. Suura keessanillee irra kaawwachuu dandeessu. Amma suuraan kiroop godhinaan jedhe jechuudha. Suura kana filadhee sunumatti argisiisuuf akka ta'e isiniif gala. Suura kana seet piroofaayil jedhaan jechuudha. Amma suurichi dhaqeetu iddoo piroofaayilii naaf gala jechuudha. Amma immoo maaltu naafee isaa baakgiraawundii isaatirraa sanatu naafe jechuudha. Innis iddoo kaameraa sana tuqeetanaan suurichi irratti naaf ta'etu jira. Baakgiraawundii isaa sana iddoo kaameraa tuqeen choose from galariin jedhaan jechuudha. Suuraan filadhee tanan immoo achirraas ka'a jechuudha. Bifa kanaatiin naaf fidee suuruma ta'een irra ka'a. Amma silaa isinitti argisiisuudhaaf waan ta'eetiifi garuu inni baakgiraawundii sun jechuudha saayizii mataa isaa danda'e qabaani jechuudha. Kanaatiifi innillee saayizii mataa isaatiin hojjetama. Ani cal jedheetuma garuu suuraa kan gaalarii koo keessa jiran keessaatiin irra ka'a jechuudha. Kanaafi isa kana seeviin jedhaani. Amma immoo baakgiraawundii isaatis piroofaayilii isaatis bifa kanaatiin naa bareedee jira. Already chaanaaliin keenya kireet ta'ee jira jechuudha. Iddoo kanatti yuutuubii ta'ee jira. Amma maaltu hafe namoota sabiskiraayib gochisiifachuu fi viidiyoo jalatti maxxansuu qofaadha jechuudha. Kanaafi gara peejii banameetittiin deebi'anii gaafa duubatti deebinee ilaallu allaqa dhumateera jechuudha. Asitti upload viidiyoo mana iddoo jedhu sanatti siitingiiwwan jiru sirreeffachuu barbaadanidha akkasiidha. Kireet gaafa jettaniin immoo viidiyoo asitti maxxansuu yeroo barbaaddan yookiin immoo mallattoo ida'uu sanaan illee maxxansuu dandeessu. Karaa biraatiin immoo karaa yuutuub istuudiyootiin maxxanfamuu ni danda'a jechuudha. Isallee gara fuulduraatti warreen hin beekne isiniif ifa gochuu nan danda'a. As keessatti viidiyoo hojjetanii kaawwannee yoo jiraate upload gooneetu achirratti feena jechuudha. Ammaan viidiyoo fe'uu hin barbaadu isinitti argisiisuuf chaanaalii kana kireet godhe waan ta'eetiif chaanaaliin bifa kanaatiin kireet ta'a jechuudha. Already yuutuubii ta'eera. Amma maalni kanaaf namoota sabiskiraayib gochisiifachuu bichaadha jechuudha. Kanaaf kana fakkaata. Yuutuubiin isiniin jedha baay'ee salphaadha. Chaanaala kana sabiskiraayib godhaa wanta gaaffisin gaafadhaa galatoomaa.